Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Obboleeyyan hordoftoota Foozii akkam fayyaa nagaya keessanii jirtu jabaattu si ooftuu mi ooftuu keef kun shuufuu barreeffama kana ilaalaa maalirraa hubattu maaltu isinitti dhagahama nama guddaa dargaggeessa giidoo qabeessa kanatu ilmoo tokkittii kana jiraachisuu dadhabee akkatti barreeffamaani 24 feesbuukii kana wallahi waan mujiizaa jechuudha. Ani duraanii barreeffama kana hogguun argu waan inni kun du'ee ka'ee jennaanii akkatti namni biraa poostatiin se'ee akka malee nahee hogguun booda kana ilaalu namni kun ofumaaf of poostachuu jira yaani akka jedhee jechuudha. Sababni isaas warra isaatuyyi ilmoo itti dhiiftee biyya alaa deemtee hogguu deemtu birrii dhowwattee jechuudha. Aarii sanaaf jedhee yeroo hunda barreessee ani haadhan qabu seenaata akkasitti barreessa akka waan nama garaa laaffifachuu ani haadha hin qabu haadha malee guddadhee abbaan qabu obboleessa hin qabu obboleettii hin qabu rakkadhee waan hin jiraadhuunis dhabe ilmoo kiyyallee waan hin jiraachisuun dhabe kanaafuu jennaan ofii kiyyaafis lubbuu kiyya dhabamsiise an du'ee jennaan immoo ilmoon koo kun rakkattee jechuusi hin barbaadu ilmoo koo namni biraa rakkisuu hin barbaadu ofiifillee du'een mucaa kiyyallee ajjeesaa jedhee jechuudha. Suuraa kabiraallee nima jira suuraa kabiraa kan mucaa daa'ima kanaatii fi suuraa qoricha nama ajjeesuu sana of bira kaa'ee jechuudha. Subhaanallah akkasitti wal bira kaa'ee poostii godha. Barreeffama kana akkasitti barreessee gadhiisaa jechuudha yeroo hunda. Maali wanni akkana jedhuuf kun? Ani biyya Itoophiyaa jedhamtu sana keessa seerriin jiru gaafa namni akka barbaade miidiyaa kana irratti gadi ba'ee waan barbaade dubbatee waan barbaade barreessee viidiyoodhaanis akka barbaade haasa'u seerri maaliif dhibaa? Namni maaliif ijji mucaa kichuu kana yoo inni nyaanne jechuudha. Amma ijoolleen jala dhaqanii kaaniin arrabsanii kaan immoo jala dhaqanii boo'anii waan jara boosisu wallaa waalee ashaanguliitii boo'ichaa kana taraatti nannaqan jechuudha. Dhagaa yaa jamaa kanarraa waa dubattanii meemee maaltu isinitti dhaga'ama meemee otuu dubartii taate tokkoffaa irratti hatta ilmoo 5 yoo taate jechuudha hammattee itti kadhattee sarraafnyummaa namaa dhayxee bakka sidhaa hin mallee dhayxee jechuudha. Ahiyyaa haadha kana ana haadho yaadha wallahi yaa jamaa jechuudha. Bakka kamiin haa ta'u dhaabbattee ilmoosii kana guddifattii jechuudha. Garuu dhiirri kun subhaanallah maqaa dhiiraa nyaate garuu asalanii wallahi dhiira danuutu meeqaataman rakkatee ilmoo 2-3 illee guddisuu jira jechuudha. Kuni maqaa dhiiraa nyaate otuu waa nama dhukkubsataa wa'ii ta'e illee haa ta'u isumaayyuu immoo yoo barbaade lubbuu isaa hin baasu kan ofii jechuudha. Maal jechuudhaaf lubbuu daa'imaa akka baasuuf karoorfatee qoricha sanaaf daa'ima sana suuraa wal biratti sawwaree ofiifis of ajjeesee daa'ima kootis kanaan ajjeesee jechuufanii sababni isaa nan rakkadhee waan hin jiraachisuun hin dhabee jedhee jechuudha. Jecha fokkataa akkasii kana poostii hogguun ni godhu waa tokkotu waan seerri jiraateeti biyya keenya kana wallahi laazim kuni sa'aatii 24 keessa jechuudha bakka inni jirutti barbaadamee qabamuu qabu. Maaliif nama fayyaa qabu dargaggeessaa akka kana yeroo ka'e immoo caatii kana waggaaggaa guuttatee jechuudha. Achi taa'ee qaamaa muuziqaa wajjin viidiyoo isaa jala galee guullaalu jechuudha. Maa inni beeytanii aarii warrattiiti. Amma namni danuuni gaafa warri dhuftee birrii dhowwattee inni birrii baballeessinaan birrii kana ji'a 2-3 irraa kutte ilmootti dhuma ofii dhalche kanayyii qabee reeba jechuudha. Subhaanallah uummanni gara jabeessa. Kuni gara jabummaa isaa ammallee immoo ajjina isaa dayyuusummaa isaa akka jedhee jechuudha. Rabbiin illee ofirratti hin sodaatu. Suuraa ilma isaa sabiyyii ganaa kichuuree fulkaartu kana akkasitti poostata. Immoo tarii Oromoon kun silaayyuu hundinuu dhufee uma barbaade himee waan fedhe himee akkasitti gowwoomsee birrii hirkaa fuudha. Tarii immoo akkana jennaan Oromoon birrii naafa buuftu jechuu ta'ee immoo suma dhugumaa daa'imattii kana lubbuu baasuuf ta'ee Allahu aalim. Ani kan isaa baasu inshaallah nama akka kanaa hundee ajjeesuudha yuutu arganii maaliif jennaan kun jiraatu sama hin fayyadu. Namni of hin fayyanne namni lubbuu of hin fayyanne hadha dubartiin jechuudha. Biyyattis ta'e biyya namaattis ta'e nagaddee maal jettee akkamitti jechuudha zanaa itti jiraachuu jirti. Ilmoo ka qabdullee ilmoo sirri jiraachuu jirti. Dhugaa yoo dubbanneef jechuudha biyyuma keessatti. Kanaafuu
kun ilmoo tokkittii kana jechuudha cabsee falatee qoonfaree dhufee ilmoo tokkoon kana hin bulfatu rabbiidhaati. Mee rabbumaa keessan sodaadhaati. Akkamitti ilmoo tokkittii kana bulfachuu dadhabee dhufee akkatti gadi ba'ee ilmoo isaa kana du'aaf akka akkuma maaliitu ilmoo dhalche jechuudha. Ilmoo kan kee dhiiga kan kee ajjeesuufanii jettee suuraa sanaaf ilmoo kan kee wal bira keessee boostata. Harkuma kamii qoyyaamee gara jabummaan illee heddii kana daangaa darbitee subhaana rabbii yaa rabbi yaa gooftaa kun qajeelchi ati wallaahi baniin aadam zabana kana maadrii gara fuulduraa kana jireenyi maal akkasiin taatu maalitti akkasiin baatu Allahu aalimi. Baay'ee tokko sodaachisaa baay'ee tokko si yaaddessa yeroo waan akka kanaa kana ilaalte akkaataa namni keenyatti jiru wallaahi waan akkaan qalbii si cabsu waan si sodaachisu waan si yaaddessu keessumatti dhiira kana yaani bakka akka malee waan si sodaachisu jechuudha. Gaafa dubartii fuudhanii obbiran teessisan yookiin deessee ilmoo jennaan achi obbiraa baasan yookiin utuma siin deenu obbiraa baasan gaafa dhuftee dubartiin sun as geesse birrii jiraa ittiin taphatan. Gaafa immoo dubartiin sun birrii sana irraa kuttee jettee ilmoo ofii dhalchan jechuudha. Hatta ilmoo kan namaayyuu kan ormaayyuu yoo taate ilmoon sabiyyiidha daa'imaa homaa hin beektu. Akkatti jechuudha itti safaaxanii mee haati mucaa kanaa kun dhagaa haati mucaa kana deesse jechuudha. Yeroo inni akkana jedhee ganamaaf galgala barreeffama qalbii nama cabsu kan akkatti barreessu akkamsiitti biyya namaa kana akkamsiitti raftee bulti. Bor ilmoo koo ajjeesaa yookiin hadhaa ajjeesaa yookiin bura ajjeesaa jettee jechuudha akkasitti yaaddaati. Kanaafuu akkasii yaajamaa rabbiin wallaahi banii aadam kana haqa jeelchu malee waan akkaan nama yaaddessu waan akkaan qalbii nama cabsu jireenyi biyya keenyaa namni rakkinumaa jedhee jechuudha. Rakkina immoo abbuma taa'ee ofitti fide wallaahi jechuudha. Namni kana jabaatee jireenya qawwatee inshaallah qawwatuu miti jechuudha. Laa wallaahi dhugaa rabbi dubbachuuf yoo akka fedhe haga fedhe qawwate iyyuu atta jechuudha. Dubartiin hojii rakkattu dhiiraa miti. Maaliif jedhe nu wanni biyyaa nu baasee jireenya boriitiif malee jireenya hadhaa dhabneetii miti jechuudha. Namni biyyaa bahe kuni ka yaadaaf karoora isaa jireenya borii mana bareedduu ijaarradhee bakka yaanii waan babbareedduu godhadhee jireenya bareedduu jiraadha. Jireenya kaleessa maatiin kiyya kun dabarsi akkatti ammas taa'ee hin dabarsu isa jedhuuf ilmi namaa biyya gadhiisee yaa'u jira malee jechuudha. Waan mataa keetii nyaattee wama hadha nyaattee fakkeenyaaf manuma kireeffattee ofii keetiif nyaattee dhugdee jettu wallaahi billaahi hin dhabdu abadan naamani. Wallaahi rabbiin illee sin dhabsiisu hin hojjetta mana kiraa kee ofirraa kaffaltaa akka barbaade hamma qadina mormaa hin nyaattee dhugde jechuudha. Kana amani namni hojjetu gaala namni hin hojjenne immoo mana isaa keessa taa'eyyuu nyaatee hin bulu jechuudha. Maaliif jenna yoo hin hojjenne isaasii ba'a. Kun akka kana jechuudha. Wanti iyyummaa biyya keenyatti buuse immoo shafaabama biyya keenyaati. Ijoolleen dargaggeessaa biyya keenyaa hojii taatee aani gaafa lafaa kaan hojii taatee aani. Kun adeema qofa faarsaa ka biyya jiru kunoo taa'ee akkatti haqa dubartii waan dubartiin kennituuf waan dubartiin itti ergitu eeggataa. Akka waan ofiisaatii harkittii citee akka waan ofiisaatii miilittii citee. Wallaahi waan bakka yaani jireenyuma kanaayyuu si jibbisiisu yeroo namni ilmoo daa'ima kana jechuudha daa'ima isa biyya akkasitti poostatee jedhu ana maadiri baay'ee tokko natti dhaga'ame. Wanni kun haadhattiin awwa namaa akiid yaanii numa argiti miidiyaa kanarratti waan isiin taatu alawwanaa rabbumaa sana tokkichatu beeka. Namni kun yookiin Oromoo shawwadee ana akkasii jedhee Oromoo kaa'anyu ta'uuf ta'ee immoo ana maadiri waan yaade Allahu alimi ما أعرف يعني والله لازم أكسي وبولياني ربين أمتا أبارا ما سنة نقاد تبوس والله لازم أمني ومتا جتشود يا ربي فيانا كنتي الحمد لله رب العالمين كفيان قبني يعني جتشود دا سنو كفيان قبني الحمد لله رب العالمين جديجي كانت يبلو جرى جتشود كان درقاقي سكت جتشود إرري كان باتي ilmoo sabiyyii kana bulchuun dadhabe jedhee gadi ba'ee ilmoo tokkittiidha lamaa miti sadii miti ilmoo tokkittii kana mee rabbii jedhaati qanansiifatee bashannansiifatee akkasiin barbaadde achitti jiraachifachuu kan danda'u jechuudha. Garuu inni ilmoo kana jiraachisuu dadhabee maaliyyoo ta'ee maarree ta'ee jedhee
gadi ba'ee viidiyoo irratti waraabee jechuudha ilmoo ofiisaatii dhalche dhalasaa. Bismillahirrahmanirrahiim. Akkasii ana wanni na dhibee waan kanarratti tokkoffaa irratti jala deemee tarii ammasii hin gargaarsiifna jedhanii gargaaruuf ta'een beekuun maaliif nama akka kanaa yeroo argitu ilaa akka seeraatiin akka inni qabamu gochuudha malee wanni jala deddeebi'ee fiiskisee si boosisu hin jiru. Namni jala fiiganii bu'anu danuu jira, dhukkubsataa jira, nama gurguddaa ka umuriidhaan deemee hojjete nyaachuu hin dandeenye jira. Kana jechuudha dargaggeessa shabaaba maashaallah tabaarakallaa ka fayyaa bareedduu qabu achi yeroo barbaade caatii magaggala itti guuttatee mirqaanee jaba baasaa yeroo barbaade immoo akka jedhee ilmoo sabiyyii isii kana ajjeesuuf hin jedhee viidiyoo waraabee jechuudha. Kana yaa jamaa akkan goona qoyyaa meemee keenyaa kana akkan goona yaa rabbi nagaa nutti buusi yaa gooftaa koo wallaahi billaahi jireenya akka malee nama jibbisiifteeti hangama kiyyaan wallaahi maadirii yeruma waa miidiyaa kanarraa argee bakka akkuma tokko na jibbisiiseera iyyuu miidiyumti kun maaliif jennaan wanna irratti argitu tokko wanti kayriin hin jiru waan si aarsu bakka yaanii ma jira miti. Akkasii obboleeyyanii rabbiin nagaya nutti habuusu hunduma keenyatti rabbi maatii keenyallee nagaya nuuf taayisu wallaahi rabbiin haqa namaa nyaachuuf cinqamu waa tokko faayidaa irraa hin qabu. Hamma ijoolleen jara geemii kanallee yoo ilaaltanii gochi jarri hojjetaan argitanii kuni keessuma afatanii taa'uudhaan waliin caalu jechuudha. Sadaqaa maaliif akkatti sadaqaa jaallatu uummanni keenya maa arfana yaani namni fayyaa qabu tokko yaani namni rabbiin fayyaa isaa kennee ija bareedduu akkatti ilaaltu harka bareedduu kan miila kanuu kenne wallaahi billaa ofirra dabarsinii nama biraa jiraachisuu jirra bu'aa alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil aalamiin. Wallaahi yoo biyya jiraattes yoo biyya namaa jiraattes abadan mataadhaan namnuuf dadhabuumoo mataa kiyyaaf mataa ilmoo kiyyaa dadhabuumoo wallaahi mustahiil jechuudha. Abadan aniin dubartiin kun jechuudha. Garuu dhiirri dayyuusni akkatti ilmoo tokkitti dhalchitee kaatee guddisuu dadhabeettee gadi baatee miidiyaa irratti hogguusiin himattu kana caalaa maanni reewwanni qalbii nama cabsu yoo jiraate zabana akkamii keessa akka jirru biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu sun kan namni hundi akkatti haramni hundi faarsanii Itoophiyaa jedhu jiran garamiin akkasiin adeemaa jirtu biyyi naguma bar biyyi naguma namatu nagaa fuudhaara namuma keenya yoo argate alhamdulillah hin jenne yoo nyaata alhamdulillah hin jenne fayyaa rabbiin isaa kennetti nama alhamdulillah hin jenne nama saati malee biyyi keenya wallaahi billaahi biyya yooti facaafte akkamitti sii margee jedhu biyyummaan akka biyya keenyaa isa jira meemee biyyummaan akka biyya keenyaa jechuudha isa hojjetee fi gaala isa hin hojjenne immoo inni hin hojjenne xuula umrii isaa taa'ee Dubaayii nawwa jechuudha. Dubaayii naquu utuu akka jedhu addunyaa kanarraa deema keessumatti zabanammaa kana fa'aa juuzaata yaa'u jammaree wallaahi laazimatu hawwu tu biyya namaa kan deemu hawwu du'a jechuudha namni maaliif intaati haa ofii hojjete nyaachuun fedhu.